kabajamtoota daawwattoota chaanaalii Keemboon Show baga nagaan deebitanii gara chaanaalii keenyaa dhuftanii har'as immoo wanti qabadhe dhufee yeroo tokko too beeknis too hin beeknis kan mobaayilii keenya keessaa qabshii fixu akkaataa itti nu bira dhaabuu dandeenyuu fi maaltu kan irra kutaa jiru akka jalqabeera kabajamtoota daawwattoota chaanaalii keenyaa jalqaba irratti maaltu akka tajaajiltu baruu star 900 biyyatanii irratti bilbiltu sababdee my subscription MT kan jedhu lakkoofsa tokko irratti baastu jechuudha. Lakkoofsa tokko filattu adda baafachuu jechuudha maaliif akka jirraa gotu beeku lakkoofsa tokko irratti qotu. Egaa akkuma argitan kanatti Itiyoo Telekoomii sekeetii 100 guyyaatti birrii 3 irraa kutaara jechuudha. Kan ammoo akkamitti nuuf laajamna kan jedhu irra deebinee bilbilaa jechuudha. Star 900 laqicha jechuun bilbilaa sababda akkatti erganuu dhufe lakkoofsa and subscribe one by one kan jedhu irra tuqnaa sababdee lakkoofsa tokko tuqnaa jechuudha ofirraa cufuudhaaf lakkoofsa tokko tuqnaa kun akkuma argatan your request being pressed okay naani sababdee kun akkuma argatan meesejii isinii galaa jechuudha subscribe gootan kan jedhu gubbaarraa meesejii isinii galaa kun wala በሁኔታ ከኢትዮ ቴሌኮም በተቆ ሴኮንድ ደመች ሰብስክራይብ አድርጋችሁ አይደል ከከና ፈቃተ ፈይምቱ ዳቱ ቻናል ይገኛ ወረን ቻናል ይገኛ ማለታችን ላ ሰብስክራይብ ላጎቹ ማት ይገኛታ ከሰስሙ ኮሜንት ላይ